shamarree iftaaraa fi hiraaba qopheessuu jecha ifaajje maraaf galanni keenya haa dhaqqabuun. Akkasuma ummaalee teenya tan mana nuu ibsan mararratti kabajaa fi nageenyi rabbii haa jiraatu. Akkasuma aayyolee teessan tan akhiramtellee rabbi qabrii isaanii haa ibsuuf. Jaartiilee ramadaana keessa jaarsasii tajaajilaa turte mararratti galanni haa jiraatu. Akkasuma obboleeyyan keenya obboleettiiwwan keenya ani fi fifa soomanaan dafqa dhangalaasan marti isaanii haa wayyooman haa galatooman shukran gracias jennaan jechuudha. An galanni kun nan laallatuu beeki silaa an wandalaatteedha aftira siraaba siraatas reestooraanti irraa nyaachuu jira. Galanni kun silaa nan laallatu immoo akkasuma wajji jarri galata qaba. Ramadaanni isinii maletti guutamu isinii maletti guutuun ta'u silaa maal nyaanna meenaa himi dardarri dilli kun maal nyaata silaa dardarri dilli kun induumiidhaan fura jechuudha. Jara kana hundarraa bakka bu'ee galatooma shukran gracias isiniin jenna jechuudha. Obboleeyyan keenya kan dhiiraa isinis isin hin daganne inumaa waan shamarri keenya nyaatatti dalaydu sanuu bitee hafide isini dhiirtolee teenya obboleeyyan keenya abboowwan keenya eessumman adeerran warra hala soomanaa kanaan aduu keessa ifaajee rizqii halal mana fidu inumaa gariin isaanii huulii dalaga soomanaan ilmaansaa nyaata halal nyaachisuudhaaf jechuudha. Jara gammachuu obboleeyyan muslimaarra fidanii aftira isaanii bareechanii soomana isaanii bareecha abboota keenya aayyolee teenya marti galata qaban. Akkasuma obboleeyyan ajrii soomana keessa hojjechaa turan masjida gargaaruudhaan haa ta'u zakaa rabbi dirqamarra godhe baasuudhaan haa ta'u rakkataa nyaachisuudhaan haa ta'u obboleeyyan ji'oota kana keessa toltuu gaggaarii hojjechaa turtan marti galatooma. Akkasuma imaamman masjida komiteewwan masjida warroonni masjida bareeche akkasuma warroonni masjida ibaadaan jiraachistan marti galata qabdan galatooma. Ramadaana rabbi nurraa haa qeebalu iida teenya iida milkii rabbi nu haa godhu. Shukran, Eid Mubarak. Salaamu alaikum.